Yoo walitti deebinee jirra. Mee arrammoo dhiiguu erga ilkaanii kan jedhu haa ilaallu. Dhiiguu erga ilkaanii maaltu fidaa? Furmaanni maalii? Manuma keenyatti yoo maal goone nu dhiisuu danda'a kan jedhu waliin ilaalla. Mee jalqaba dhiiguu erga ilkaanii maaltu fida kan jedhu haa ilaallu. Kanneen gurguddoo irraa yoo kaane kan jalqabaa kulkula ergaadha. Gingivitis kan jedhamu kulkula yookaan madaa'uu ergaa. Ergi kulkulee yookaan ergi madaa'ee ni diimataa xiqqoo dhiita'ee yoo rigan salphaamatti dhiiga. Kun ammoo eegumsa ilkaan ga'aa namoota ilkaan isaaniif hin goone baay'inaan mudata. Namoota yeroo yerootti ilkaan isaanii ganamaaf galgala riganne biratti baay'inaan mul'ata. Kana ofirraa hambisuufis ilkaan keenya yeroo yerootti qulqulleeffachuun barbaachisaadha. Akka kun nutti dhufneef. Kanaaf egaa wantoota akka ergi keenya dhiiguu taasisan keessaa tokko kulkuluu ergaadha yookaan madaa'uu yookaan infekshinii godhachuu ergaa. Lammaffaan kan dhiiguu ergaa fidan keessaa namoota yeroo ilkaan isaanii rigatan humnaan riganidha. Too hard brushing isa jedhamu. Humnaan yeroo rigan ergi fayyaan illee dhiiguu mala. Kanaaf egaa kanneen baay'inaan dhiiguu ergaa fidan humnaan rigachuu fi meeshaa sirrii hin taane rigachuu fi akkasumas madaa'uu ergaa yookaan kulkuluu ergaadha. Dubartoonni ulfaas akkasuma carraa kulkuluu ergaa qabaachuu isaanii ol ka'aa waan ta'eef ilkaan isaanii salphaatti dhiiguu danda'a. Namoota kaanirraa yeroo ulfaa wanti kun xiqqoo ni baay'ata jechuudha kulkuluun ergaa. Irrinni vaayitaamin C dhibee kanaaf nama saaxiluu danda'a. Yoo vaayitaamin C qaama keessaa hir'ate ergi diimatee dhiita'ee dhiiga. Garbiroon hir'ina vaayitaamin K'dha. Vaayitaamin K'n dhiigni akka ittitu taasisuu keessatti gahee olaanaa waan qabuuf yoo qaama keessaa dhabame haala salphaan akka namni dhiigu taasisa. Inni kun egaa yeroo hedduu naannoo ergaatti mul'atu malee bakka biraallee dhiiguu danda'a jechuudha namni akkasii namni hanqina vaayitaamin K qabu. Xiqqaachuu pilaatileetiidha. Seelii dhiigaa ittituu dhiigaaf yookaan kan taruu dhiigaaf fayyadu kan pilaatileet jedhamu jira. Akka qaamni keenya callisee hin dhiigne yoo inni kun qaama keessaa hir'ate dhiiguu danda'a ergi. Kunis egaa dhukkuboota gosa hedduu ta'aniin kan dhufudha. Dhibee hedduutu pilaatileet hir'isuu danda'a. Inni kun hir'ateedha taanaanis erga dabalatee qaamni bakka biraas dhiiguu danda'a. Ilkaan namtolchee haala qajeelaa ta'een hin dhaabamnes salphaatti akka ergi dhiiguuf nama saaxiluu danda'a. Ilkaan dhaabbatanii garuu haala sirrii hin taaneen kan dhaabbate yoo ta'e. Inni saddeettaffaan ergi dhiiguu sababa dhukkuboota qaama keessaa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf dhibee sukkaaraa namoota dhibee sukkaaraa qabaman keessatti ergi salphaatti dhiiguu danda'a. Akkasumas dafee dhiiguu dhiisuu danda'a. Madaa'ullee godhachuu danda'a. Ergi isaanii infekshinii godhachuu danda'a. Akkuma dhibee kamii qaamni isaanii infekshinii godhatu ergillee infekshinii godhatee madaa'ee yeroo tuqan yookaan yeroo xiqqoo riguu fedhan dhiiguu danda'a. Kaanserii dhiigaa dhukkuboota dhiigni akka hin tinne godhan kan pilaatileetii gad buusan kan wantoota pirootinii qaama keenya keessaa akka dhiigni tutu taasisan kan hir'isan hundi kana fiduu danda'u. Qorichoota dhukkuba biraaf kennaman kanneen akka warfaariin kanneen dhiiga qallisan kanaaf nama saaxiluu danda'u. Haa ta'u malee garuu kan beekuu qabnu kanneen keessa kan baay'inaan dhiiguu ergaa fidan ilkaan humnaan riguu kan too hard brushingii fi kulkuluu ergaa ilkaanii gingivitis warreen jedhaman akkasumas meeshaa sirrii hin taaneen ilkaan rigachuu. Warri kan yeroo hedduu baay'inaan hin mul'atan. Ka'umsa wanta kanaa yoo ammas jenne mee gara furmaataatti adeemnu maal goonu kan jedhu. Tokko qulqullina ilkaanii eeguu. Ilkaan keenya dhaabbiidhaan rigachuu. Ilkaan jidduus qulqulleessuu. Ilkaan qofa riguu hin ta'in ilkaan gidduu qulqulleessuu. Teeth brushing and flossing jedhaman kuni meeshaa sirriidhaan burushii ilkaanii fayyadamu malee muka adda addaa miti. Akkasumas sigaaraa aarsuu dhaabuudha. Akkasumas nyaata vaayitaamin C fi vaayitaamin K badhaadhaan kanneen akka loomii, burtukaana, goraa, tiruu, qurxummii kan kana fakkaatan nyaachuudha. Akkasumas nyaata mi'aawoo xiqqeessanii fayyadamuu. Kana malees egaa manuma keenyatti yoo wanti kun dhiigaa jira ta'e kan gochuu qabnu jalqaba bishaan ashaboo qabuun afaan lulluuqachuudha. Ergi yeroo dhiiguu jalqabu bishaan ashaboo qabuun afaan lulluuqachuu. Ashaboon uumamaan amala waa qulqulleessuu fi akka madaan dafee fayyu taasisuu qaba. Kanaaf dhiitaa fi dhiiga ergaa akkasumas hanga baakteeriyaa erga ilkaanirra jiruu fi akkasumas foolii afaanii gaarii hin taane fooyyessuuf akkasumas dhukkubbii yeroo ergi madaa'ee dhiigu nutti dhaga'amu kana hir'isuuf sirriitti fayyada. Bishaan ashaboo qabuun afaan lulluuqqatanii tufuun. Ashaboo maankiyaa tokko bishaan burcuqqoo tokko waliin makanii daqiiqaa 15 hanga 30 sirriitti afaan lulluuqqatanii tufu. Inni gad biroon yoo dhiita'ee dhiigaa jira ta'e ergi keenya
akkasumas kan madaa'ee jiru yoo ta'e bishaan baay'ee qabbanaa'aan fooxaa jiisnee fooxaa bishaan dilalleessituu kan firiijii keessa ture keessatti cuubnee dilalleessine jechuudha. Yookaan immoo cabbii naannoo sanatti itti deddeebisnee yoo qabne ni fooyyessa. Cold compressedha namoonni kuni wanta qabbanaa yookaan dilallaa'aa ta'e naannoo sanatti qabanii turu jechuudha. Inni gadi biroon dammadha. Dammi amala farra baakteeriyaa fi madaa hir'isuu waan qabuuf damma xiqqoo ishee qubaan fuunee yeroo yerootti erga ilkaan keenya kan dhiigee nu rakkisetti riguudha. Akkasumas daakuu hirdii fi daakuu sinaaficaadha. Daakuu hirdii fi daakuu sinaaficaa xiqqoo ishee bishaaniin walitti maknee erga ilkaan dhiita'ee dhiigutti riguudhaan guyyaa guyyaan yoo akkas goone wanti kun furmaata argata. Sababni isaas hirdiin isaa ta'u sinaafichi amala farra baakteeriyaas qabu, amala madaa fooyyessuus qabu. Kanaaf ni fayyadu jechuudha. Inni gadi biroon erga ilkaan rigatanii booda wantoota farra baakteeriyaa ta'an kanneen akka haayidroojin peeroksaayid yookaan kilooreksidiin jedhamu faarmaasiitii bitachuudhaan erga ilkaan rigatanii booda afaan lulluqqatanii tufuun madaa'uu dhiigaa ergaa furmaata. Erga ilkaan rigatanii booda haayidroojin peeroksaayid yookaan kilooreksidiin afaan lulluqqatanii liqimsuu osoo hin taane tufu. Liqimsuun gonkuma ta'uu hin qabu. Tufu. Kun baay'ee fayyada. Kana goonee yoo dide ogeessa fayyaa ilkaanii mariisisu yaala barbaachisu argachuun ni danda'ama jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Gaaffii qabaannaan koomentii jala kaa'aa. Turtii gaarii.